Maqaan kee himi jedhama eessaas dhufte waaqayyo gooftaan macaa waldaa burqaa jireenyaa addunyaa keessatti maal siif goonaan dhugaa ba'uudhaaf akka iddoo kanatti argamte isas gargaaree waaqayyoo fi saba waaqayyoo irratti gaggabaabsitee dhugaa baata. Akkuma jedhama kanan dhufeemas masqalanii haalaayuu wanti waaqayyo naaf godhe ana baay'ee na dhukkuba ture baay'ee na dhukkubaa dhibee kana gaafa nama gaafadhu ay ideen kuni dhukkuba dhiiraa ta'an jiru maali dhibichisi gaafa kan marqaa koora na baay'ee na gubaa gaafa mucaa'ee baay'ee na gubaa gala dhiibaa baay'ee kan jechuun danda'u jechuudha baay'ee na dhukkubaa. Isoon akkasitti jiru bakka ittiin na jalqabaa gaafa bakka halkan illee gabaa keessa ciisuu danda'u ka'ee taa'aa laftiin buluun jiraachuudha ciisuu illee dadhabee gaafa kaanii guyyaan isaa musiidha hasanufi. Isoon asirratti dura akkasumatti na dhukkubaa mataa kun na dhukkubaa na laaffisa baay'ee dhibee kun baay'ee na dhukkubaa mataa irratti galee na dhiibaa ittiin jalqabaa ture jechuudha. Gaafa dhufee qabatee kanan taa'ee lubbuun tokko hin jirtaa. Gadis waraanaa gaafa mucaa ollee haate si bu'a mucaan kun ka'i bayi. Dhibeen kun dhibee xiqqaatti fakkaachaa jira garuu dhibeen kun kaansaariidha akkati opereeshinii isaaniitiin duutuuf waan ta'eef ka'itii bayi naan jedhan. Gaafa nasitti ba'u afuramaa narraa hidhatanii baasanii erga guyyaa gaafa sanaatiin nan fayyee dhibeen kun baay'ee sahamaa xiqqaa miti baay'ee na dhukkuba ture erga guyyaa gaafa sanaatiin dhibeen sun natti hin deebine bilisaan bahee sanaaf waaqayyo Kansarii gadameessaarraa toluma akkasumatti jaallatee sagalee sanaa baasuu ilma waaqayyoo kammayyuu. Erga guyyaa sii kadhatamee afurri hamaan hiyyeessirraa baheetiin milikinii dhibee sanaas hin jiru atis nagaa. Anis nagaa kooti erga guyyaa gaafa sanaatiin waan tokko narra jiru nagaa kooti bilisaan bahe. Haleluuyaa sabni sanaa waaqayyoo ilma waaqayyoo. Dhugaatiin kun lammataa immoo antuutatu na rakkisa. Baay'ee na rakkisaa bakka waan tokkotti kaayatti hin deebi'u wanti kun ji'a sadii walitti baay'ee bakka jireenya koo hunduu na waliin bakka baay'ee na rakkisaa jechuudha. Tolfadheetiin kaa'u masoobii addus masaa fidee jechuudha. Bakka gaafa biddeen jiraatu jeerisa keessa gaafa biddeen dheeru masoo masaa nyaataa. Daakuu nan kaa'aa gaafa kaa'ee bakka madaala keessa hin taa'u madaala keessa mobaalitti naqu afaan mobaalitti ciree fixee daakuu nyaata jechuudha. Baay'ee na rakkisaa kun gaafa bakka jireenya koo ta'ee beekadha maal yaa waaqayyo. Antuuma kana bichaa narraa kaasuun dadhabee gaafuu jedhee bakka ofitti deebi'ee gaafatti ni boo'uun jira baay'ee na rakkisaa. Utuun isaan akkatti rakkadhu gaafa kaanii ammas maal jedhu waaqayyo antuuta mana nama baay'ee irraa nan fixeera waaqayyo sinirraa kaasa jedhanii akkuma isaan jedhan antuuni kun torban jimaata darbe akka sa'aatii torba walakkaan ta'a. Bakka bifa keessatti namaa gaafa nuti ta'uudhaan akkasitti nu ilaala. Tiiviirra ta'anii ilaala gaafa nuti gurguran immoo walaabirkaan gurguran adeemu jechuudha. Gaafa kaanii torban jimaata darbee galgaladha. Sa'aatii torba walakkaan ta'an kan keessaa ka'ee hojjechuu jalqabee jechuudha. Gaafa hojjechuu jalqabu kaanee antuuta sadii bakka antuuta jedhamu buchuudhaa saree jedhama malee kaanee hin ajjeefne innis erga guyyaa gaafa sanaatiin kaa'ee ittiin deebine daqiiqaa tokkoof bakka waan tokko as kaa'ee itti deebuu hin dandeenye erga guyyaa gaafa sanaatiin innis narraa du'ee inni eebba koo qabe narraa rukutame Otoo mana yaalaa dhattee kaansarii gadameessaa waan abdii nama kutachiisu waan ulfaataadha. Akkasumas immoo wantoota sana namatti himatanii furmaata argachuu hin dandeenye namni namatti kolfaa qoricha isaa waan baay'ee jira. Garuu ilmi waaqayyoo akkasumatti waan hundumarraa isa eebba keenyaaturaas isa fayyaa keenyaaturaas isa bilisa si baasee maalitti jedha? Waaqayyoo guddaa na galateeffadha waanan jedhuun qabu sana nama fayyisu dhibeen kun dhibee xiqqoos miti antuunni kunis immoo dhugaa waaqayyooti namni hin beektu hin jiraachuu dandeessu waa'ee antuuta kanaa dhugaadha baay'ee rakkadhee kana dhugaa waaqayyooti waaqayyoon na galateeffadha sirriitti.
kee amma dhumaatti haa ta'u amma dhumaatti dhugaa baatu Kiristoos ta'ii nagaa Kiristoos hin deddeebiin. Tolee maqaan keessan eenyu jedhama? Eessaas dhuftanii? Waaqayyo gooftaan waldaa burqaa jireenyaa addunyaa kana keessatti maal isinii hojjetee jennaan iddoo kanatti dhugaa baatiidhaan akka argamtan Waaqayyo isa isin gargaaree fi saba Waaqayyoo kana duratti dhugaa ba'a. Maqaan koo Tsahaay jedhama. Waldaan koo Masman jiraadha. Ani torban cabsaa darbee mana tarrabbashamuu qabee ofiin beeku akka tanas ga'eetu jira. Nan dhufee achi taa'u gosuun beeku. Wangeela hojii tajaajilu ofan beekaa gisee maawaa muramus ofan beeku. Isaan booda garuu gisee raajii madarakii maxxantartu waldaan gosuun bichaan beeku. Isaan booda waan an ta'es malakkateesan homa tokko beekuu hin danda'u. Hamman turu ture giseen akka obbaru ta'u ture giseen obbaru raajii naskoo qabee jira obboleetti kee daawwatee na qabanii jiru. Bakka maal taatee naan jechuuf ani waan an ta'e sun hin beeku. Ispaaltiiras immoo darbuu dadhabee nan kufe natti fakkaate. Makiinaan diimaa sun natti dhufe rifatee dhaabate namichis. Giseen dhaabate bakka ani tarrafeera darbi jedhee yeroo sun ofan beeku. Garuu ergasii giseen deebi'ee dhaga'u hafuurichi ani lubbuun koo bahuudhaaf balaa makiinaatiin kan duutudha. Lafa ishiidhaan marsiifnee owwaalaansifnee akkasitti karoorsine kan jedhudha. Ani garuu Waaqayyo isa lubbuu koo dura na oolchee maatii koo irraa jireenya koo irraa Waaqayyoon naa galateeffadha. Otoo haadha of hin beekiin otoo ati of wallaaltee jirtuu sii kadhatamuu dhufee edda sii kadhatamees immoo maaltu sitti dhaga'ama? Erganaa kadhatameetiin obbare malee waan nan ta'e sunis hin beeku. Giseen asitti nama dhukkubsatu waame maaliif dhufuu diddeera hin agarres hin dhageenyesis manas keessa taa'u of hin beeku bakka. Ergasiitii giseen deebiin baay'ee namatti gaafata. Indee namoota waame namoota baay'eedhaaf salliyaa wali raajii asitti maa gisee sun hin dhageenyaan jedhan illee dhaga'e malee hin beeku amman asitti sallee dhufee achitti dhufanii naa kadhatan kana yoo na beeku hin danda'u. Sirba maayyuu hin beeku yaadu man taa'u nan kufee ta'u nan taa'ee ta'u waan hin ta'innis homaa tokko beeku hin danda'u. Ergasiitii bobbaadeen kun. Eebbisilma Waaqayyooti qabatu. Egaa guyyaa sii kadhatamee ati sirriitti of beektaa